biyya Lubnaan biyya Beirut jedhamtu garteemi Libaanos biyya jedhamtu biyya sanii fi Israa'el wal lolaa jira jechuudha. Hirriba rafuu isaanii yookaan xiyyaara keessatti rafuu yoo waa'ee miicoo tana Saudi Arabiyaa keessatti waan isii mudate suuraalee before fi after irratti argitan kana irraa daawwattoota fardootaa yaaqam nagaa fayyaa jiru jirtu isiniin jecha akkuma viidiyoo jalqaba irratti agartan kana paayileetiin lama kan xiyyaara Itoophiyaa balalisu jechuudha. Paayileetonni lachuu hirriba rafuu isaanii yookaan xiyyaara keessatti rafuu isaaniiti akkasuma gartee miicoo waa'ee miicoo tana Saudi Arabiyaa keessatti waan isii mudate akkasuma suuraalee before fi after irratti argitan kana irraa waan yaadu tokko tokko irraa dubbachuu fi nagaa isin daganne assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh hin jenna warri gama chaanala kiyyaa dhuftan anaa dhuf baga nagaa dhuftan hin jenna irra deebiidhaan warri immoo chaanala kiyyaan subscribe gochuudhaan cinaa dhaabbatan galatooma thank you isin jenna viidiyoon yeroo isin tolee like share gochuun wal biraan gaa isin jaa anis waa'ee viidiyoo irratti waa'ee gartee beeksisa viidiyoo jalqaba irratti argitan kana isarratti yaada kiyya akka yaada dhuunfaa mataa kiyyatti ibsachuudhaaf isinii dhufe jechuudha. Isinis yaada keessan komentii irratti naa barreessitanii jajjabeessuu qabdu jechuudha. Walumaanuu wal gargaarree waliin laga jeena. Haa ta'u immoo jalqaba irratti paayileetonni akkamitti rafan? Paayileetiin tokko yeroo rafe qoratamuun jalqaba namnummaan paayileetii tokko ta'ee xiyyaara gaggeessuudhaaf deemu qoratameeti. Ofitti amanamummaa qabaatu malee inni paayileetuun gaafa xiyyaarri rakkoon qilleensaa gaafa isa mudatu qilleensarraa gaafa achi garagale khasaaraa guddaa akkasuma lubbuu namaallee gaaga'uu danda'a. Paayileetonni lamaanuu xiyyaara keessatti ni rafanii jechuun kun garuu ani dhugaa natti fakkaanne OMN irratti dhaqxanii ilaaluu dandeessanii viidiyoo guutuusaa achirratti dhaqxanii ilaaluu dandeessanii jechuu barbaadeeti. Walumaa galatti paayileetiin Itoophiyaa akkuma hirribni isaan qabeen daandii sarara xiyyaara qabachuu hin dandeenye waan jedhamu garuu achirraa hofee lafatee fi minaami san odeeffannoon miidiyaalee amma wal harkaa fudhaa jiru gaggeessu jiranii eessarra akka isaan ga'anii walumaan itti dhufnaa jechuudha. Gama biraatiin miicoo tana asirratti argitan tana jechaadha. Waggaa takka guutuu Saudi Arabiyaa keessa yookaan dallaalaaf akkas minaamin dalagaa turte. Arabana fakkaate viidiyoo kana keessii waraabe jastuu jaamti warra baabbileeti. Manni keenya mana mannaaraa bira maal waan akkasii dubbatti. Warroonni isii beektan warroonni biyyaa jechuudha isii beektan. Isii gargaaruu yoo barbaaddan lakkoofsa isiidha ajala barreessaa jechuu barbaade yookaan warri maatii isiidha yookaan viidiyoo kun isin bira gahee argitan taate ajala nu barreessaa jechuu barbaanne. Biraatiin suuraaleen before fi after isin argitan kun jechuudha. Kan isin walitti darbu kun Falastiinota uummata Falastiin taajiroota warra taajiroota Falastiin jechuudha gaafa lafti nagaasanii before fi after dhaan akkasitti wal bira agarsiisanii gaafa after sanii lafti nagaa waan ta'eef jireenya nagaa jiraachaa turan gaafa before ta'e immoo huqqatanii akkasitti gara qabsoo bosona galanii saniin akkasitti wal bira qaban ilaalanii jechuun kaleessi kamii arri kamii akkaatuma kanaaf suuraa kana wanni fidee garuu suuraaleen kun anis natti dhaga'ameeti. Fakkeenyaaf bakki arra turtee fi bakki boru turtu immoo tokko miti jechuudha. Kaleessi kamii arri kamii fakkeenyaaf mee namnummaan tokko fakkeenyaaf yookaan hojiin qabu ta'uu mala yookaan immoo hojii argate ta'uu mala jireenya addunyaa walumaa galatti kun hojii argataa kun dhabaa tujjaaree haanis miskiinoolee haanis dhibamee haanis gartee fayyee akkasuma wal caalaa jireenya walumaa galatti lama jechuudha. Du'aa fi jireenyaa fi gammachuu fi gadda alaa gullee lama wantoonni kun osoo jiran ta'e warra uummata Falastiin akhwaana fi Falastiin du'aa akka isaan gootan asuma dhaamsa isin dabarsuu barbaada. Uummanni sani baay'ee garaan nyaate. Gara biraatiin ammoo warra Beirut yookiin Lubnaan warra jiran shamarran keenya baay'inaan biyyoota Arabaa keessa kan jiraniif dhaamsa waan dhaamu Lubnaan yeroo ammaa magaalattii Lubnaan akka jirtutti keessaa ba'a warri Israa'el jeeni jira jechuudha yookaan ni barbadeessina. Keessaa ba'a baates
sumatti galakkisanii. Waraana Hasbolla yookaan Hasbunallah jechuudha hiikkaan isaati. Waraana san jechuudha goda ta'anii misaa'ila yookaan rookeeta saarufa itti furgifatanii eegaa namni tokko dhaamee kunis ifirraa dha'uun haganantu dha'uudha malee jala taa'uu waan jirreef kanaaf magaalattii nan barbadeessaa keessaa baha waan jetteef anis wanni kun akkami shamarran keenya achi jiraachuu mala jechuun natti dhagahame shamarran keenya kanneen Beerut jirtan yookaan Lubnaan hin jirtan hatattamaan gara biyya keessanii akka deebitan isin gaafannaa jechuu barbaadetti. Maaliif biyyi takka lola seente akka duraa sansiif taatu Israa'el ni beeytan Israa'el ilaallattu namaa fi saree fi nama kanaa oduu beeytu irruma gallaqitti ittuma itti rasaa fi saaroo kana. Kanaafuu lubbuu teessan akka baafattan asumaan dhaamsa obbolummaa isinii dhaama. Viidiyoon kun yoo isin tolu taate laayik sheer laayikiin keessan ammoo anaan waan na jajjabeessuuf isiniinis immoo waan isinitti hin ulfaaneef laayikii naa gochuudhaan wal biraan gahaa isin ejjaa. Yoo viidiyoon kun isin tole koomentii keessanitti yaada keessanii barreessaa isin ejjaa. Reedii mantuu birraa kan isin dabarsaa jiru. Amma viidiyoo biraatti wal deebinu nagaan nu turaa isin jedha.